Ka'eeteenya bal'oo barzaa fi qaqalloo. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Galamsoo Wood. Salaamtaan teenya tan onne irraa buqqaati. Onnee teessan hunda keessa xabxabaa jechuu jechaa iddoo tana qilleensa irraa bannee turre. Sababa waa xiqqootiif garuu sababni sun karaa waan gaariitti jijjiiramee amma qophiilee adda addaa qophiilee nama shirrisiisan nama barsiisan dhandhee Oromiyaan dabalatee Oromiyaa aadaa wannoo kan jedhuudhaan qophii adda addaa daleessuudhaaf waan xumurree tuuma Galamsoo Wood dalagisuudhaaf sa'aatii xiqqoo guyyaa xiqqoo booda kan argamu magaalaa Galamsoo keessa jirraa ammas warreen bakka adda addaa dabalaan jireenyaa tuttaa hundi keessanuu Galamsoo subscribe share godhaan every program kabajamtoota hordoftoota Galamsoo akkam jirtan nageenya keenya kan nuyi irraa maddii bakka jirtan maratti isin haala qabu jecha Galamsoo bifa haaraan ijaaree humna haaraan waa hojii babbareedu haara qabatee yuutuuba haaraa yuutuuba mana duratti kan ta'a Galamsoo yookaan qophiilee bashannansiisoo bohaarsoo fi kan isin gammachiisu qabatee dhufaa jira isinis subscribe like share gochuudhaan nu faana turaan nu jajjabeessaa isin jechuu barbaanna ilaalcha gaarii babal'isu jaalala heddummeessa kanaaf akkana yaadimsa I love you. Ka'eeteenya bal'oo barzaa fi qaqalloo. Galamsoo would subscribe.